Arabiyaa majlisii abbaa diidama abbaa tiknasii diidama kaaree torbaa kan gara darrabbaa deeme ilaa haga xumura viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Jalqabatti warri maatiin tahin maatiin haa taha sabskiraayib godhaa gara keenyatti dabalamaa laayikii tuqaa akkasuma sheerii fi yaada qabdan koomentiidhaan nu jajjabeessunaan. Aboonamni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu. Bakka jiran maraa si haa iyyaafatan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama harka fuune jirra jirtu obboleeyyanii fi obboleetti wanti yawarroonni sagalee kee kana dhageettan baga rabbi isaatii kanaan isin ga'e isiniin jedha. Arabiyaa majlisiin kun abbaa tiknasii diidamaati. Akkasumallee kaareen isaa maashaallah bal'aadha guddaadha jechuun kaaree torba jechuun guddaadha baay'ee bareedaadha dhugaa rabbiititti walaakinnahu bakkeen nu hin geenneef sababa iddoo dhabaatiif bakka kanatti daraaddaree haga kana jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa kaafee keessallee hin jira asillee hin jira isiniin jedha yeroo fi immoo isinitti agarsiisa kunillee gonni isaati jechuudha. Gonni lama qaba. Abbaa tiknasii torbaati isiniin jedha gatii isallee isinitti hima haga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turan affeerraa kiyya obboleeyyan kiyya. Egaa akkasii yeroo baay'ee arabiyaa majlisii kana isinitti faarsaa ture jechuudha. Isuma dhugaa maashaallah amantamummaadhaan wantoota wanni hundi haarawaa akkasuma sadarkaa tokkoffaadhaan ani mana kanatti lammaffaa fi sadaffaa ka oomishamuun agarre walaakin isaan gatii sitti himan jechuudha. Tokkoffaan haganaansi hojjetama lammaffaan kana jedhani asitti immoo wanni hojjetan waan qulqulluu waan hin shakkine obboleeyyan kiyya itti amana jechuudha. Alhamdulillahi rabbii waan dalaynu kana keessa ikhlaasa nu haa kaa'u nama qulqullinnaan hojjetu nu haa taasisu nama waan qulqulluu hojjetu nama waan dhugaa dubbatutti rabbi nu haa fidu isiniin jedha. Meelaala hordoftoota kiyyaa baay'ee maashaallah bareedaa isiniin jedha filannoon isillee hedduu takka bareeda hin bareedume isinitti akkanatti jechuudha. Akkasii sababa iddoo dhabiitiif asitti daraddaree isiniin jedha guutuu osoo daraddaree baay'ee bareeda maashaallah. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa boondidiin isaa ka itti hirkatanii fi ka lafa jirullee waluma fakkaata jechuudha. Walumarraa muramee akkasumallee laalaa isiniin jedha. Sadarkaa tokkoffaadhanii bareedaa aaddisiidhanii yoo isiniin jedhu afaan qofaan osoo hin taane dhugamaanii warroonni alhamdulillah haga maatitti narra ajajate ka itti gammade malee anis dhugaa yoo itin wanti qulqulluun akkanaan hojjetamee bahu abbicha san caalaa itti gammada jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate kaasatan arabiyaa majlisiidhaan kuni akkasuma firaashonni akka shiitatitti waan yeroodhaaf itti fayyadamtanii eegasii isa zibbii kana akka hin cufin amma arge viidiyoo kanarratti jechuudha waliin hin geenne akka shiitatitti hin jijjiiratan maaliif yeroodhaaf wanta tokko nyaatallee yoo ta'e yoo hin tahin hin jijjiiratan jechuudha. Birrii guddaa kanaan bitanii eegasii bakka namni namatti jedha waan hin taane hojjeturra natti hafuunaa wayyaan isiniin jedha bakkee baay'atti jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa ka ture uffatuma qofarraa itti jijjiiranii ka fayyadaman jechuudha. Arabiyaa majlisii boondidii jechuudha. Boondidiin ka asiin dura fayyadamame uffata irraa itti jijjiiranii akkasumallee garaa keessatti hodhanii gurgurama gatilleen akkasuma aga tokko hin laafa jechuudha. Kanaafi rabbiin waan akkasii irraa nu haa uffalchu namni immoo tuyyuu jechuudha. Aroogee barbaada uffanni qofti addisii ka jedhu yoo jiraate sababa gatiitiif haala saniin illee hin argama isiniin jechuu barbaadetti obboleeyyan kiyya. Uffanni addisiidha keessi isaa immoo boondidiin ka fayyadamamee itti fayyadaman isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa immoo kaamma hojjetamaa jiratan hojjetataa jiraattan kuni haala kanaan boondidiin isaa guutuu isaa jechuudhaaf hiikee isin argisiisuudhaaf yeroo tunaan geenne daqiiqa natti dheerataa fi malee wallaahi akkanuma jira jechuudha cufti isaa. Kunniin ka dura isiniin argin gonniiwwan kunniin jechuudha amma gagguraa jiranii meelaala makiina irrattu maashaallah baay'eedha bareedaa isiniin jedhamee jiru torba silaa hin beektan isinuyyuu. Guddaadha isiniin jechuu barbaadeti akkasii haala kanaan geessuuf jechuudha dhufanii fudhannee achumatti nuu fidaa jedhanii darrabbama deemaa jira arabu geessaa jira isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa meeshaalee mana keessaa akka arabiyaa majlisii fi
maali firaashawwan kamiyyuu jechuudha. Firaashota kamuu haa ta'u algaa qumsaaxinii biffee haa ta'u feetan dhuftanii nurraa fudhattanii feetan isinii geessinaa feetan nama ergattanii feetan naa ergaa jettan akkatti hojjannee jechuudha. Makiinaa naannoo keessanii haasofsiiftanii waan akkana achii qabanaa fudhee jettan makiinaa san eeynee isa qabnee bakka meeshaa kanaatiif feenee isinii geessuulleef qophiidha. Garuma hundaan obboleeyyan kiyya haala mijeessinee isinii manatti isiniif nama manatti nuuf fidaa jettanillee jechuudha. Yoo makiinaa barbaaddanii ergattanillee jechuudha. Akkasii abbaa qabeenyati isaan kun maashaallah hunda isaa lakkaan beebii tiraasii meeqaa takkaayan meeqa takkaa jechuun diggaa fi jedhaniin jechuudha. Asitti akkasumallee gonniilee isaa jechuudha. Rabbiin nama haqa namaa eeggate hayti isallee eeggamtuuf nu haa taasisu isiniin jedha. Obboleettiin teenatuni TV abbaa 32 meeshaalee isaa guutuu wajjin qabdi. Gatii Arabiyaa majlisillee isinitti obboleeyyan kiyya wanti asirratti isinitti himuu barbaadu maa inni disiifara yookaan seefara tana nuu kenne jechuudha namichoon TV wajji. Walaakin hoodisiifarri tuni mana keenyatti gubattee jirti. Wallahi yeroo itti fayyadamnu ishii isa kana irra fudha jalaksii nuun jedhe. Jalaksilleen ana garuu natti hin tolle isa biraa jechuudha. Ka kanarra caaluu maaliifi bareeda dhadhee na faarse isa kana jechuudha. Garuu ani wallahi isuma dhugaati mana nu jalaa gubatte ka biraatti jijjiirree dafee gubataa ka biraa naa jijjiirii jedheen jechuudha. Abbaan suniin argu amaanan immoo hin jabaatti wallaalummaaf gowwummaaf ilmi namaa baate malee amaanaa tana gaaraa fi bishaan dhagaa mukatu dide jechuudha. Eegasiisa kana ka amma inni harkaa qabu kana binnee isiniin jedha. Gatii na gaafattee kaatee birri erginaan jette waan itti himeen caalaa sababa seefara tanaatiif 500 kafalee 500 itti dabale jechuudha. Maaliif isiniin jedhe garuu isitti hin himne itti himee jira kaagatiin kana jedheeni TV'n sadarkaa qaba obboleeyyan kiyya. Abbaan 32 25 jira 24 jira 23 jira 22 illee hin jira isiniin jedha TV'wan kun jechuudha. Bareedaa jiddu galeessa kanuma 24 san waqqafadhee 23 hin bite TV jechuudha. Meeshaalee isaa guutuu wajjin birrii 30 fi 500 bite. 30 fi 500 isitti garuu 30 himee sababa seefara tanaan isin nan argitu rabbina argaa wanni kun na jalaayyuu akkana tahe bi'aansi namni naan aalaturra umaamiti jedhe akkasiin bite isiniin jedha. Yeroo baay'ee obboleeyyan kiyya dhaqii gatii gaafadhu nutti himii yoo jettani ani wooma naan jedhan isinitti hima. Eegasii immoo deebi'ee akkana taha isiniin jedha. Isa kana fuunee isillee waaman ofiitittillee arguu dandeettuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. TV'n isa kana meeshaalee isaa guutuu wajjiniin isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya amma bakka Arabiyaa majlisii feenu jirra isiniin jedha. Achitti arabuun argisiisaa ture jechuudha. Argitanii midisiifara kana isa kana fuunee isiniin jedha. Inni kun baay'ee qaaliidha akkasumallee baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Wantoonni asirra jiran kun itti fayyadamaniin isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya baarakallaahu fiikum. Akkasii sagalee isaa mee arabulleen sagalee na dhageessis jedheen ani baay'inaan isa kana ibsullee danda'u baadhu. Sagalee isaa kana na him. Kun lesiifara. Lesiifara tayyib. Mana keessa tiittu. TV wajjin. Kun immoo gamada. Mana keessa seen. Ka alarraa dhiisharraa TV itti fudhatu jechuudha. Konne sagalee luqaa akka dhagahuun. Ka kookneetti godhu kun alarraa. Kun immoo ijjanni kun kadiishin yasiisanillee. Kun ijjanni kun. Ka'eelati. Ka'eelee kanarratti. Meeshaan isaa akka jirutti bakka meeshaan kanaa as keessa jiraatu. Kartoonni amma waliin hin deebi'uufi. Obboleeyyan kiyyaa haala kanaan xumurree jechuudha. Hunda isaatu feenee deemaa jiranii isiniin jedha. Arabuun immoo shiferratti illee osoo kennine tarii geessuma danda'anii amaanan namaa ture hin jabaatti maaf haga ilaa mana isaaniitiin gaanii abbaan irraa buufatuutti geesseef isiniin jedha. Anillee jechuudha amma boostarraa gara booloo deemaa jira. Galutti jira isiniin jechuu barbaade. Inni deemee jira jechuudha. Ani immoo ilmaan tiyyatti galuuf hin deema. Hunda kee isallee rabbi nagaan ilmaan isaatitti deebisu hin deebine ka. Akkasii obboleeyyan kiyya fagoodha asirraa jechuudha. Adaamarraan beeytanii adaaman ta'ennillee bara taxawwarna yaa habaayibi. Shuufu mee adaamanii maashaallah biyya alaan fakkaattu boostana sochi garri ga'aan ufaa kana caalaa bareeda jechuudha. Dhugaa rabbiitti kana caalaa bareeda bajaajii luka sadii hiita sharaa sanillee achi ofirraa siisanii daaritti. Bajaajii tuffiif isiniin jedhaan jiru bar anuu isima qabna. Isii bira ga'uun waan guddaadha garuu magaalaa bareechuuf akkas godhani.
Egaa obboleeyyan kiyyaa gatii isinitti hima isiniin jedhe egaa viidiyoo xumure haa gatiin himne jedha yaadadhe viidiyoo kana irra deebise isiniin jedha. Xaawulawwan tana mastaawatiin hidhamtee jirti obboleeyyan kiyyaa hiikeerra naqu meeshaan amma akka deemaa jiru argitanii miree saniitiin isiniin jedha. Mastaawatiin akka garaachaa guddaan qabu kana qabdi jechuu baay'ee bareeddi yeroo irra galchaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya akkasii gatiin Arabiyaa majlisii kana birrii 16,200 hojjetamee isiniin jedha. Takkaa gadillee bu'e amma immoo ni ooltare jechuudha wallaahi. Biyya keenya kana manni takkittiin bakka takkaan dhaabbattu garuu addunyaa tanatu bakka takkaa hin dhaabbanne. Akkas isiniin jedha baay'ee natti tole gaafa dhiyoo tana gatiin haga tokko las jedhe jedhan innaa ammallee ittuma deebi'ee ol deemaa jira. Akkas isiniin jedha gatii bareedaadhaan ajajatte maashaallah hunda keessanuu rabbiin nama nagaan itti fayyadamu sinaa taasisu obboleeyyan kiyya warroonni anaa fi nama biraatirrallee ajajattan nagaan itti sinaa galchu. Salaamu alaikum. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu.